Ashama harka fuunee daawwattotaa fi hordoftoota AGM akkam jirtan nageenya rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha Aanolee Global Media irraa odeeffannoo guyyaa irraa qabadhee isiniif dhiyaadheetii jira. Odeeffannoo keenya guyyaa irraa keessatti Adde Xayyibaa Hassan itti aantuun pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii bakka dhokattee as bahuun eebbi kitaaba obbo Taayyee Danda'aa magaalaa Adaamaatti gaggeeffamaa jiraachuu akkasuma eebbi kitaaba Dr. Naafi Adgeetuu magaalaa Finfinnee giddugala aadaa Oromootti gaggeeffamaa jiraachuu gurraa isin buusa. Egaa tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan AGM irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira gahuuf warroonni YouTube channel keenya subscribe godhin YouTube channel keenya subscribe godhadhaa jecha amma kallattii maan gara odeeffannoo keenya guyyaa irraatti isin ceesaa kan isin waliin turaan tolchaa useeni. Adde Xayyibaa Hassan itti aantuun pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii bakka dhokattee mul'atte. Akkuma Lammaa Magarsaa ishiinis barumsa irra turte jechuudhaan immootu namoota hedduun guyyaa irraa maxxansaalee garagaraa marsaalee fuula miidiyaa hawaasaa irratti maxxansaatii jiru. Akkuma beekamu Adde Xayyibaa Hassan nama Oromoon akka Lammaa Magarsaatti jaalatudha. Adde Xayyibaa Hassan gootittii qacaleen dubartii lafaa dhuftuu Taqaama cufaa tan hoggansa irratti cimina qabduu fi guyyaa xiiqii guyyaa Oromoon silaa mataa itti ol qabachuu qabutti akka Oromoon mataa ol qabatuuf nama godheedha. Nama rakkoo Oromoo rakkataa boo'icha Oromoo booyaa furmaata barbaadaa ture keessaa Adde Xayyibaan nama tokko. Adde Xayyibaan yeroo bulchiinsa magaalaa Shaashamaneetti kantiibaa magaalaa Shaashamanee ta'uudhaan tajaajilaa turtetti labbiilee Oromoo naannoo Sumaalee irraa waraanni Wayyaaneetii fi waraanni Abdii illee waliin ta'uudhaan buqqisan san namoota hedduu daangaa Sumaalee irraa kaasuudhaan magaalaa Shaashamanee fi bishaan gurraacha naannoo san qubachiisuun isii ni yaadatama. Achitti dhaqxee deddeebitee mana ijaartee fi bira teettee rakkoo isaanii irraa qoodamaa imimmaan harcaasaa turuun isii ni yaadatama. Ciminaa fi sabboonummaan isii magaalaa Shaashamannee irratti agarsiiftee baay'ee kan dinqisiifatame yoo san gara naannoo Oromiyaatti ol gaddachuudhaan obbo Lammaa Magarsaa dubartiin cimtuudha kana sabboonummaa fi quuqamaa Oromummaa qabdu naannoo Oromiyaa irra hojjechuu qabdi jechuudhaan itti aantuu fi godhanii muuduun isaanii ni yaadatama. Xayyibaan itti aantuu obbo Lammaa Magarsaa ta'uudhaan milkaa'ina obbo Lammaa Magarsaa sadarkaa mootummaa naannoo Oromiyaatti milkeessan duuba akka jirtus himama. Adde Xayyibaa Hassan nama baay'ee ummatii Oromoo jaalatuu fi ijuma obbo Lammaa Magarsaa ilaaluudha. Adde Xayyibaa Hassan yeroo Lammaa Magarsaa dhayame isillee dhayamte. Sababbiin immootu Lammaa Magarsaatii fi isiin Oromummaa isaanii irratti cimoo waan ta'aniif dantaa Oromummaa dabarsanii waan hin kennineef dhugaa Oromoo waa hin awwaalleef kanaaf Dr. Abiy Ahmed yeroo Lammaa Magarsaa naannoo Oromiyaa irraa kaasu Xayyiballee naannoo Oromiyaa irraa kaasuudhaan gara federaalaatti ol isin fudhadhe jechuudhaan Xayyibaa gorsaa ofii godhee kaa'ee Lammaa Magarsaa immoo ministeera waraanaa godhee muuduun isaa ni yaadatama. Bakka kanatti Lammaa fi Xayyibaan bakka ijoo ta'anii ka'uudhaan san booda sagaleen isaanii achumaan dhokate. Boodarra obbo Lammaa Magarsaa Adde Xayyibaa Hassanii fi akkasuma warri akka milkeessaa miidhagaa adeemsa walitti baquu paartilee siyaasaa adda waa'ii waan mormaniif paartii Biltsiginnaa hin fudhannu jedhanii waan mormaniif Adde Xayyibaa Hassan Lammaa Magarsaa fa'aa paartichi akka of keessaa baase hundi keenyaa ni yaadanna. San booda obbo Lammaa Magarsaatii fi Adde Xayyibaa Hassan as buuteen isaanii kan dhabame yoo ta'u obbo Lammaa Magarsaa barumsa irraa turanii yeroo darbe doktoreetii isaanii akka milkeeffatan isinii gabaasuun keenyaa ni yaadatama. Adde Xayyibaa Hassanis kinootii barumsa irraa kan turte guyyaa har'aa mana barnootaa itti barataa turtirraa qabxii ol aanaa galmeessuudhaan barumsa isiitiin injifannoo guddaa ergaa galmeessitee badhaasaa waancaa fi meedaaliyaa lama argachuu isii namooti keessa beekan marsaalee miidiyaa hawaasaa irratti maxxansaatii jiru. Adde Xayyibaa Hassan mana barnootaa Liidstar Yuunivarsiitii Kolleejji jedhamu irraa egaa badhaasaa lamaa fi waancaa tokko argatteetii jirti. Kanaan namooti hedduun Adde Xayyibaadhaaf gammachuu isaanii ibsataatii jiru. Gaazexeessaan TV OBS kan ta'e Abdii Gadaa congratulations Xayyibaa Hassan baga gammaddee Liidstar irraa bara 2021 baga eebbifamtee meedaaliyaa dachaan dhuunfattee eebbifamtee egaa hanguma geettu jirta ammas kan hafetu caala karaa kee ittuma fufi jechuudhaan
gaazexeessaan OBS Abdii Gadaa marsaa fuulaa miidiyaa hawaasaa Facebook irratti katabe. Itti dabaluudhaan immoo gaazexeessaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork kan ta'e gaazexeessaa Muhammad Fantaallee aadde Xayyibaa Bagaa gammadde. Xayyibaan meedaaliyaa dachaa fi waancaa gonfattee bifamte. Hacuucamni Rabbii obsi waaqa qaba jedhe artist yeroo san kan dhiibame akka dhiibametti hin hafu kan dhiibus gaafa tokko ni dhiibama jechuudhaan Muhammad Fantaallee akkas jechuun karaa miidiyaa Facebookaatiin aadde Xayyibaa saniif gammachuu qabu ibse. Editarri fi ogeessi teeknikaa OMN Damee Kaayiroo obbo Abdii Jamaal kabajamtuu aadde Xayyibaa Hassan baga gammaddee congratulation guyyaa har'aa barattoota wajjin eebbifamte keessaa tokkoffaa ba'uun meedaaliyaa 2 fi waancaa 1 badhaafamteetta. Baga gammaddee jennaan jabduu teenya dubartoota jabduu akkanaa haa jabeeffannu jechuudhaan Abdiinis karaa fuula Facebookaatiin gammachuu aadde Xayyibaaf ibseetii jira. Egaa aadde Xayyibaa baga gammaddee nusi gammanneerraa egaa ciminni kee ammas itti hafuun dhaamsa kennam. Odeeffannoo keenya gama biraatiin afaan kamiyyuu afaan federaalaa yoo ta'e tokkummaa jabeessa malee miidhaan geessu hin jiru jechuudhaan obbo Taayyee Danda'a eebba kitaabaa irratti afaan Oromoo afaan hojii federaalaa akka ta'uuf hin hojjenne jedhan. Kitaabni obbo Taayyee Danda'aatiin barraa'ee mata duree faana seerluga afaan Oromoo jedhu guyyaa har'aa magaalaa Adaamaa hoteela Karrayyuu Hiliitti eebbifameera. Kitaabonni hedduun barreeffamaniiru. Haa ta'u malee hamma baay'ina ummatichaatiin wal hin madaalu jedhan barreessan kitaabichaa obbo Taayyee Danda'a. Keessumaa kitaabichi hedduun sirnaa fi caaseffama afaan Oromoo irratti xiyyeeffatu. Ammallee dhaloota ni barbaachisu. Kanaaf hanga nurraa eegamu baachuu baannus afaan Oromoo roga maraan akka guddatuuf ni deeggarra jenneetu kitaaba kana gumaachine jedha Taayyee Danda'a. Yeroo baay'ee dogoggorri sirnaan qubeessuu afaan Oromootiin walqabatee dhufu caaseffama isaa beekurraa akka ka'u eertuuwwan agarsiisan ni jiru kan jedhe obbo Taayyeen. Akkasuma Oromoo taanii namoonni afaan Oromoo qubeessuu fi dubbisuu hin dandeenye hedduun waan jiraniif isaaniin barsiisuuf gumaacha keenya ba'achuu qabnas jedheera. Kitaabni faana seerluga afaan Oromoo jedhu kan obbo Taayyee Danda'aa barreesse akkaataa barreeffamaa fi seera afaanichaa gama eegeen qophaa'eera. Galiin kitaabichaa irraa argamus ijaarsa mana kitaaba magaalaa Gabraa Gurraachaaf akka oolu obbo Taayyeen himeetii jira. Afaan tokko afaan federaalaa wayita ta'u bu'aan inni biyya sanaaf gumaachu hedduudha. Kanaaf afaan ofii guddisuun ammoo dirqama nam hundarraa eegamuudha jedhaniiru obbo Taayyeen. Eebba kitaabichaa irrattis hoogganaan waldaa misoomaa Oromiyaa duraanii akkasuma pirezidantiin mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii obbo Abbaaduulaa Gammadaa dabalatee hooggantoonni mootummaa federaalaa fi naannoo irratti argamaniitii jiru. Egaa daawwattoota fi hordoftoota keenyaa kabajamoo kitaaba obbo Taayyee Danda'aa barreesse kana namooti hedduun ilaalcha siyaasaa isaa waan jibbaniif kitaabichas qeeqaatii jiru. Garuu kitaabichi waa'ee afaan Oromootii fi seerluga afaan Oromoo irratti waan ta'eef waan nama wal mormisiisu hin qabu jechuudhaanis namoonni hedduun irraa deebisaatii jiru. Egaa eebba kana bakka hooggantoonni mootummaa naannoo Oromiyaatii fi mootummaa federaalaa argamanitti eebbiseetee jira. Galiin kitaaba kanarraa argamus mana kitaabaa magaalaa Garba Gurraachaatti ijaaramaa jiruuf akka oolu Taayyee Danda'aa himeetii jira. Kitaaba kanarraa galiin argamu anaaf hin galu mana kitaaba magaalaa Garba Gurraachaa Salaaleetti ijaaramaa jiruuf ta'a jedheetii jira obbo Taayyee Danda'aa. Odeeffannoma wal fakkaatuun Dr. Naafiyaad Geetuu kitaaba barreessee guyyaa har'aa magaalaa Finfinnee galma giddugala aadaa Oromootti eebbiseetee jira. Giddugala aadaa Oromootti kitaabni faaya fayyaa jedhu kan dhimmoota fayyaa waliin wal qabatan Dr. Naafiyaad Geetuun barreeffame eebbifameera. Kitaabichi fuula 291 qaba jedhame. Aartii Oromoo guddisuu keessatti kitaaboleen afaan Oromoo barreeffama bu'aa guddaa kan qaban yommuu ta'an kitaabni faaya fayyaa jedhu dhimma fayyaa waliin wal qabatee kitaaba yeroo jalqabaaf barreeffamedha jedhameetii jira. Qabiyyeen kitaabichaa dhibeewwan daddarboo xiinsammuu dubartoota
ulfaa daa'immanii fayyaa walii galaa irratti kan hundaa'e ta'uu barreessaan kitaabichaa Dr. Naafiyaad dubbataniiti jiru. Afaan Oromoo kitaabichaa dubbisuun haala salphaan dhibeewwan garaagaraa irratti hubannoo argachuu kan danda'amu ta'uu Dr. Naafiyaad ibsaniiti jiru. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo odeeffannoo keenya guyyaa irraa kanaa odeeffannoo biraatiin deebinee hanga wal agarruutti nagaan nuuf tura.